Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota furtuu jireenyaa. Kun sagantaa barnoota Ingiliffaati. Egaa akkuma beekamu yeroo dabree keessatti waa'ee teensii kaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan har'aas viidiyoo itti aanuun waa'ee present tensii isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hamma dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya, tensiin maali? Jalqabatti gara viidiyoo keenyaatti dabruun dura gara present tensiitti dabruu duratti tensiin maali? Egaa akkuma beekamu tenses denote the time of action, yeroo gochaati jechuudha. Tensiin yeroo gochaa bakka bu'a, yeroodha jechuudha tensiin. They show when the work is done, yeroo hojiin tokko hojjetame agarsiisa jechuudha tensiin. They are present tense, past tense and future tense. Bakka sadii qoodaman present tense, past tense fi future tense jedhamanii jechuudha. Akkuma viidiyoo dabre keessatti isinii kaase. Isaan kana keessa har'a kan nuti waliin ilaallu maali? Isaan kana keessa waa'ee present tense waliin ilaalla. Kanaafuu hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jechuudha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe godhuudhaan eegaluun isiniin jaa. Turtii gaarii. Egaa present tense kan jedhamu, present tensiin bakka afuritti qoodama. Isaanis simple present, present continuous, present perfect fi present perfect continuous jedhamuudhaan bakka afuritti qoodama. Tokko isaaniitiin yeroo ilaallu immoo simple present kan jedhamu waan akkamiiti? It is used to denote scientific facts, bakka bu'a, universal truths, dhugaa waan ta'e tokko, and work done on daily basis, waan guyyaa guyyaadhaan nuti hojjennu jechuudha. Kana nuuf agarsiisa jechuudha simple present nuti jennuun. Tokkoffaan maali? Scientific facts, waan scientificii ta'e qabatamaa tokko jechuudha. Kattaan universal truths, waan irratti walii galamee jiru akka jechuuti. Work done on daily basis, hojii guyyaa guyyaan hojjennu jechuudha. Seerri isaatis maal fakkaata? Assertive keessatti jechuudha. Assertive ta'e subject plus V1 plus S or ES plus object. Fakkeenyaaf akkana jechuun isaa subjectiin isa afaan Oromoo keessatti maal jennaan? Matima jennuun isaanii jechuudha. Matima isa jennuun. She kana jechuun subjectiin she. Sheen subjectii kana jechuun sheen subject plus fakkeenyaaf hima kana yoo fudhanne jechuudha. She writes a letter. Waraqaa ni barreessiti, xalayaa barreessiti yoo jenne amma wanti kun jara gubbaa kana keessaa maal keessatti ramadama? Hojii guyyaa goonu work done on daily basis kan jennu kana keessa ramadama jechuudha. Amma kun fakkeenya kun yoo fudhanne kan amma akkam goona asitti imma she writes a letter. She plus sheen subject jedha jechuudha. Writes kan jenne kun amma ilaa hamma asitti write kan jedhu kana V1 yookiin verbi 1 dha jechuudha. Plus S or ES, write kanatti S itti dabale jechuudha. She writes plus object jechuudha marratti letter. Isin xalayaa ni barreessiti. Negatiivii yeroo ta'u immoo negative rule yogguu ta'u jechuudha. Negatiivii maal ta'uu qaba? Subject plus does not plus V1 plus S or ES plus object. Garaagarummaan isaa maali jechuudha? Asitti negatiivii fi assertiivii keessatti garaagarummaan isaa maali? Asumatti bakka negatiivuma harkisisu nootuma kana jechuudha. Garaagarummaan isaan qaban. Negatiiviin faallaa agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti she does not write a letter, gubbaarratti she writes a letter. Isin waraqaan xalayaa ni barreessiti jeemee she does not write a letter, hin barreessitu waraqaa, isin waraqaa hin barreessituudha. Amma kun negatiivii jechuudha. Negatiivumatti jijjiiruu jechuudha. Garaagarummaan qaban. Ka jalqabaa akka poozitiiviiti jechuudha. Ka jalqabaa negatiiviin ammoo
Khattaan kun negative ka kun negative ruuliin negative jechuun waa negative agarsiisa jechuun nootii kanaa galee ammas irratti garaagarummaan isaan qaban nootii kana ammas irratti malee garaagarummaa biraan qaban kun negatiiviidha ka gubbaa immoo poozitiiviidha jechuudha. Asirratti amma sabjeektiin maal jechuun asirratti shiin tun sabjeektiidha jechuudha. Sabjeektiin keenya shiidha. Does not uno subject plus does notiin keenya kana does not kan negatiivii nuuf agarsiisu jechuudha. Plus maal v1 keenya maal jechuudha asitti right plus objectiin objectiin letter jechuudha objectiin keenya isiin xalayaa hin barreessitu. Khattaan immoo interrogative rulii keessatti maal jechuudha formulaan isaa does plus subject plus v1 plus s or es plus objectidha. Kana jechuun interrogative jechuun akka gaafiitti yeroodha jechuudha. Gaafii jechuudha interrogative ka jennuun. Amma fakkeenyaaf asirra maal kaasee fakkeenya does she write a letter isiin waraqaa ni barreessiti isiin xalayaa ni barreessiti jechuudha. Maal jechuudha amma asitti formulaan isaa does qaba kun formulaa isaatti does plus maal jechuudha subjectiin does plus subjectiin maal jechuudha she plus v1 verb 1 jechuudha right plus objectiin keenya maal jechuudha asitti letter. Does she write a letter? Garuu asitti dogongorri asirra uumamee jiru akkuma agartan kana barreeffama kanarratti asitti dogongora qaba. Kun asitti jiraachuun qabu maaliif does plus esiin ittiin dabalamu asirratti. Does she fakkeenyaaf does she write a letter hin jennu no. Kun dogongora jechuudha asirratti dhiifama asirra kan taa'e kun barreeffama kanarra kan jiru kun dogongora asirra jiraachuun qabu. Maaliif asitti daaziin eega galee achirra galuu hin qabu. Bakka kana maal ta'uu qaba do yookiin does. Fakkeenyaaf yoo asirratti they yoo ta'e do they write a letter jenna. Wanti isin hubachuu qabdan asirratti daazii qofa dirqama daazii qofa ta'uu hin qabu asirratti. Do dhaanis eegaluu danda'a jechuudha. Kanaafuu asirratti do or does'idha. Do they write a letter? Dogongorri guddaan ammoo asirra akka formulaa kanarra jiru wanta kun akka keessa hin jirre beekaa. Plus s or es kayyoo kun interrogative gaafii keessatti hin jiru. Maaliif amma fakkeenyaaf asirratti does she writes a letter yoo jenne soba inni keenya dogongora qaba jechuudha. Does she writes hin jennu does she write a letter jenna malee hin jiru jechuudha. Kun as keessa hin jiru jechuudha. S or ES'n kun itti hin dabalamu jechuudha. Katti aanu immoo interrogative negative assertive. Fi keessa maali formulaan isaa amma gaafii ta'e kan hima gaafii ta'e kan negatiivii ta'e jechuudha. Negatiivii fi assertiivis walirratti jechuudha. Fakkeenya formulaan isaa maali does plus subject plus not plus v1 plus s or es plus objectidha formulaan isaa. Fakkeenyaaf does she not write a letter? Isheen waraqaa hin barreessiin xalayaa hin barreessitu gaafidha. Isiin xalayaa hin barreessitu. Sadeenuu walirra qaba jechuun kun interrogativii ta'ee gaafii ta'ee jechuudha. Negatiiviidha. Ammas assertiiviidha. Interrogative negative assertiivii. Negative assertiivii wanni inni garuu negative gaafiidha jechuun ammas irratti kunis kan isin beekuu qabdan gaafiidha negatiiviidha jechuudha. Gaafii ta'ee kan negatiiviiti. Maal jaa does she not write a letter? Isiin xalayaa hin barreessitu jee isiin xalayaa hin barreessitu. Asirratti immoo akkuma formulaa kanarra taa'etti jechuudha. Does plus subjectiin keenya maali jechuudha she plus nootidha jechuudha. Plus noot negatiivii nuuf agarsiisuuf noot plus right
plus maal jechuudha letter akkasuma akkuma gubbatti agarree asittis dogongora qaba jechuudha wanti kun. Does she not write a letter jenna malee does she not writes a letter hin jennu. Asirrattis dogongora qaba jechuudha wanni kun formulaan asirraa kuni plus s or es kajoo kun hin jiraatu jiraachuu hin qabu kun dogongora jechuudha. Plus s or es kajoo kun dogongora asirratti maaliif does she not writes a letter hin jennu. Gaaffii waan ta'eef asirra dhufe esiin silaatti daanu esii fi esiin nuti itti daanu isa dhome kunoo laal duuka jiru irratti es asitti waan idaanneef asirratti ida'uu hin dandeenyu jechuudha. Daashii raayitis hin jennu yookiin ammoo asirra duu jenne duushii noot raayitis hin jennu daashii noot raayitis hin jennu kanaafuu hin jiru jechuudha. Plus s or es hin jiru kun asirratti hin jiraatu jiraachuu hin qabu kun maaliif yooma fakkeenyaaf yoo asirratti pluraalii yoo nuti amma kun asirratti singulaariidhaa miti pluraalii yoo ta'e zey yoo fudhan yoo fakkeenyaaf do they not write a letter yoo jenne singalu jechuudha maa'u kanaafuu formulaa keessa jiraachuu hin qabu jechuudha kun s or es kun itti dabalamuu hin qabu jechuudha. Interrogative gaafii yeroo gaafii jechuu akka gaafiitti jiraachuu hin qabu. Eessa keessa jira jechuudha. Esiin yeroo nuti esii asirratti daballu akkuma gubbaarra ilaaletti yeroo assertiivii ta'e jechuudha. Kana asirratti adda baafachuu qabdanii. Inni itti aanu immoo lammaffaarra taapii present tense keessaa kan lammaffaa immoo present continuous tense kan jedhamudha jechuudha. Present continuous tense. Present continuous tense. Present continuous tense kan jedhamu kan it is used to express an action taking place at the time of speaking. Maal jechuudha gocha yeroo dubbii sanitti ta'aa jiru hogguma nuti haasofnu sanitti waan ta'aa jiru jechuudha. Gocha hoggusumaa ta'u jiru jechuudha. Osoo nuti haasofnu yeroo osoo nuti dubbannuutu ta'u jiru osoo wanni san ta'u jirtuuti nuti dubbannaa jechuudha waan san. Osoo ta'u jirtu fakkeenyaaf viidiyoo kana amma daawwachuu jirtan I am watching this video yoo jette viidiyoo kana daawwachuu jirta amma itti fufee jira daawwachuu jirtaa miti I am watching this video gocha itti fufaa jiru jechuudha. Yeroo sanitti yeroo dubbattu sanitti wanti san itti fufuu jira jechuudha dhaabbanne jechuudha. Seerri isaa maali? Assertive yeroo ta'e jechuudha. Assertive ruling maali? Subject plus is or am or are plus v1 plus ing plus object or subject plus verb to be plus v1 or verb 1 jechuudha asirratti plus ing plus object. Kan fakkeenyaaf she is writing a letter xalayaa barreessu isiin xalayaa barreessu jirti. Subjectiin keenya maali amma asirratti? She kaja kun subjectiidha jechuudha. Is or am plus or are kun ammoo verbi to be keenya maali jechuudha asirratti easyidha. Kanaafuu asirratti kattiyaanu immoo v1 keenya maali? Right kajoo v1 rightidha plus ingdha kun bakka takka jiran jechuudha. v1 plus ing kajoo kun walirra maal ta'ee dhufe? Writing kajoo kana jechuudha walirratti right kajoo right plus ing writing ta'e jechuudha. Plus objectiin keenya maali? Inni dhumarraa jechuudha objectiin keenya leetarii kana jechuudha. She is writing a letter ta'e jechuudha. Isin xalayaa barreessuu jirti itti fufuu jira jechuudha. Hogguu nuti dubbannu hogguu nuti himnu wanti isiin barreessuu hin dhaabne jechuudha. Itti barreessuu jirti hogguu nuti haasa'u dubbannus. Negative ruling oo maali? Negative ruling present continuous maali? Formulaan isaa subject plus is or am or are plus not plus v1 plus ing plus object. Fakkeenyaaf she is not writing a letter. Negative uma deebisuu jechuudha. Jalqaba she is writing a letter jenne xalayaa barreessuu jirti. Amma maali jechuudha amma barreessuutti hin jirtu. She is not writing a letter. Isin
xaliyaa barreessutti hin jirtu maali jechuun kun yeroo nuti dubbannu sanitti barreessutti hin jirtu jechuun amma kunis faallaa kan ogguu nuti yeroo nuti dubbannu barreessuu jirtee miti kan kun ammoo yeroo nuti dubbannutti barreessutti hin jirtu jechuu isiin yeroo nuti dubbannu kana isiin waraqaa xaliyaa barreessutti hin jirtu jechuu yeroo gocha kun ammallee yeroo nuti itti dubbannu sanitti jechuudha amma maali formulaan isaa amma asirratti maali akka formulaatti subjecti kan jiru shiidha subjectiin is or am or are kan jiru maal furanne shiin tun singulaarii waan taateef iziit nu gala jechuudha. Yeroo hunda iziin tun jiraannaan jarri kun sadeen jiraannaan jechuudha. Verbi to be is am are yookiin ammoo paasii foormiin isaanii yoo jiraates jechuudha was were maal keetu kun yoo jiraates verbi irratti yeroo hunda ing itti daana. Saniifuu asirratti is hogguu taate verbi irratti maal jechuun right kan kun ing qabaachuu qabdi. Ana yeroo hunda akkana ta'uu qaba yeroo hedduu is kajooma isiin keenya kana fudhanne jechuudha. Ishee waan kun singulaarii waan taateef jechuudha. Singulaarii waan taateef nama tokko waan taateef jechuudha. Isii fudhanne jechuudha. Kana fakkeenyaaf katti aanu yeroo kan fayyadamna aanii yeroo nuti fayyadamna am anaaf guyyaa I am I fayyadamna. Katti aarii immoo maaliif fayyadamna aar yeroo aar yeroo kan fayyadamna isa yeroo nama baay'ee jechuudha. Yookiin si hogguu jennu fakka you are they are we are jenna jechuudha. Yeroo akkasii fayyadamne we they you isaanii jara sadeen kanaa fayyadamne jechuudha. Am immoo I qofaa fayyadamne I am easy she is he is it is jara sadeen kanaa fayyadamne. Kana asirratti dabaafachuu qabdan kun formulaa kana fakkeenya tokkichaan kun qoftii waan kaa'ameef akkana qofa taa'uun qabu jechuudha. Asirratti she is not writing a letter, they are not writing a letter, you are not writing a letter, we are not writing a letter, I am not writing a letter jennee karaa hedduutti jechuudha. Fakkeenya kana gaggabaabsamee kaa'amee jira asirratti. Amma wanni formulaan isaa maali jechuudha? Subjectii kan kun she kana jechuudha. Is or am or are kan kana keessaa easy furannee deebinee maali jechuudha? Negatiivii ta'uu isaa agarsiisuudhaan maaltu jira? Plus nootiin jiraachuu qaba nooti. Plus noot plus B1 keenya maali? Right kan jedhudha. B1 keenya rightidha. Plus ing jarri kun bakka takka jechuudha. B1 plus ing keenya maal nu ta'a? Writing plus objectiin keenya maali jechuudha? Inni dhuma letter waraqaa jechuudha. Xaliyaa isiin xaliyaa barreessutti hin jirtu. Interrogative rule noo maali jechuudha? Yeroo gaafii yeroo ta'e jechuudha. Gaafiin maali yeroo gaafii ta'e seerrisaa is or am or are plus subject plus b1 plus ing plus objectidha. Kana jechuun fakkeenyaaf is she writing a letter? Is she writing a letter? Waraqaa xaliyaa barreessu jirti. Isiin xaliyaa barreessu ni jirti. Gaafiidha jechuun ni gaafate. Akkami jechuudha? Is she waan asirra she kanaas she waan taateef isii singilii waan taateef jechuudha. Qeenxee takka waan taateef asirratti maal furannee nama takka waan taateef easy jee eegale. Yoo nama hedduu osoo taate are jee faa eegale. Nama hedduu osoo taate are. Is jalqabaa is jechuun maasitti is plus subjectiin keenya maali? She kan kana isii jechuun isiin subjectii. Plus V1 keenya maali jechuun right kan jedhudha. Plus ing keenya itti yogguu idaane right kan jedhu writing right plus ing writing nu ta'e jechuudha. Objectiin keenya letter. Is she writing a letter? Isiin xaliyaa barreessuun ni jirti. Fakkeenyi biraa immoo interrogative negative rule. Negative rule negatiivii gaafii kan negatiivii keessatti jechuudha. Amma continuouslyidhaaf. Formulaan isaa maal ta'a? Is or am or are plus subject plus not plus V1 verb 1 jechuudha. V1 plus ing plus objectidha jechuudha formulaan keenya. Fakkeenyaaf is she not writing a letter?
Is she not writing a letter? Is she from is she not writing a letter? Isin xalayaa barreessutti hin jirtu gaafiidha jechuudha. Is she not writing a letter? Maali jechuudha akka formulaatti is or am or are keessa is from she waan taateef jechuudha. Singili waan taateef plus subjectiin keenya maali? She kajoo kan plus nooti jechuun negative sosa agarsiisuudha plus nooti kajoo kana plus v1 plus ing walirratti maali jechuudha writing plus objectiin keenya maali a letter. Is she not writing a letter? Isin xalayaa barreessutti hin jirtu. Kasadaffaa present perfected. Present perfecting is used to show an action that started in the past and has just finished. Gocha yeroo dabre keessa jalqabame amma dhume jechuudha amma dhume. Formulaan isaa assertive irratti subject plus has or have plus v3 plus objected. Fakkeenyaaf she has written a letter. Waraqaa xalayaa barreessitee jirti. Xalayaa kana barreessitee jirti jechuudha amma xumurteesiin arguu dandeenya dubbisuu dandeenya jechuudha xalayaa isiin barreessite tana. Negative irratti immoo formulaan isaa maal ta'a negative rule irratti subject plus has or have plus not plus v3 plus object. Asirratti kana jechuun subject fakkeenyaaf fudhanne she has not written a letter. Waraqaa xalicha barreessitee hin jirtu jechuudha. Garaagarummaan isaa maali inni maali kan gubbaatti irraa garaagarummaa inni qabu nootii qofa garaagarummaa biraan qabu. Not has not yookiin have not kan jennu kana qofa jechuudha. Kattaan immoo interrogative rule keessatti formulaan isaa maali has or have plus subject plus v3 plus object. Kunis fakkeenya isaa yoo ilaallu has she written a letter bifa gaafiitiin jechuudha bifa gaafiitiin has she written a letter bakka kanatti has he written a letter jechuu dandeenya. Have you written a letter jechuu dandeenya. Have they written a letter jechuu dandeenya. Asirratti shii yeroo baay'ee shii fayyadamu jira shii qofa ta'uu hin danda'u jechuudha shii haazii qofaa miti. Kattaan immoo interrogative negative rule keessatti seerri isaa formulaan isaa has or have plus subject plus not plus v3 plus objective. Has she not written a letter? Xalayicha barreessitee hin jirtu jechuudha. Asirratti v3 kana jechuun maali seetanii v3 verbi yookiin karaa biraatiin past participle kan jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf go yoo fudhanne goon v1 wentiin v2dha goon kan jedhu v3 akkas jechuudha past participle jechuudha karaa biraatiin v3 jechuun kun. Afraffaaf immoo maali afraffaa formiin present tense inni afraffaan present perfect continuous. Present perfect continuous. This tense shows the action which started in the past and is still continuing. Gocha yeroo dabre keessa yeroo past keessa jalqabame ammallee itti fufuu jira jechuudha. Gocha kun hin xumuramnedha. Yeroo dabre past keessa jalqabame ammallee itti fufuu jira jechuudha. Ammallee hin xumuramne gocha kun. Present perfect continuous wanti nuuf agarsiisu jechuudha. Seerri isaa immoo assertive rule irratti subject plus has or have plus been plus v1 plus ing plus objective. Fakkeenyaaf she has been writing a letter yoo jenne xalayaa barreessaa jirti jechuudha. Yeroo dabre yeroo past keessa jalqabdee ammallee barreessuma jirti jechuudha xalayaa tana. Kunis subjectiin isaa maali she kajoo kan subject isaati. Has or have keessaa kan fudhanne hasii fudhanne maali she kajoo kun singilii waan ta'eef jechuudha. Singilii waan ta'eef haazii fudhanna. Kaan immoo biiniidha kaan kattaan immoo v1 plus ing verbi 1 plus ing maali walirratti writing kajoo kana ta'e jechuudha. Objectiin keenya immoo letter kajoo kana isiin xalayaa barreessaa jirti jechuudha isa tokko. Kana asirratti she has bakka kanatti havis jechuun havis fakkeenyaaf havis warreen nuti fayyadamnuuf warreen akka you they we jedhan kanaaf we have been they have been you have been jedhan. Negative rule irratti immoo negative irratti formaansa subject plus has or have plus not been plus v1 plus ing plus objective. Fakkeenyaaf she has not been writing a letter xalayaa barreessaa hin turre jechuudha.
kun amma garaagarummaan inni haa gubbaatti irraa qabu maali assertiivii irraa garaagarummaan inni qabu nootuma kana jechuu malee garaagarummaa biraan qabu noot neegatiivii ta'uu agarsiisudha jechuu waan akkana ta'a godhu jirtii yoo jenne godhutti hin jirtu jechuudha faalla deebisuudha jechuudha neegatiivii agarsiisu garaagarummaan isaan qaban hin jiru. Kattaan immoo interrogative rule kun bifa gaafiitiin jechuu gaafiitti irratti yeroo dhiyeessinu maal ta'a formulaan isaa bifa interrogative keessatti has or have plus subject plus b1 plus ing plus object. Has she been writing a letter? Waraqaa barreessaa jirti. Barreessaa turte jechuudha. Wanni kun yeroo dabrees barreessaa turte ammallee barreessaa jirti jechuudha. Gaafii akka gaafiitti gaafachuu jirra amma barreessaa jirti waraqaa tan. Asirratti wanti maali formulaan isaa has or have wii kana ka fayyadamnuuf yoo single third person singular warra jennuun san he she it yoo ta'e hasii fayyadamne jechuudha. Has she been, has he been, has it been. Yoommoo warra akka we they you yoo ta'e immoo have you been, have they been, have we been jenna jechuudha. Sirree wanni itti fayyadamu. Kattaan immoo fakkeenya biraa interrogative negative rule keessatti immoo formulaan isaa has plus have plus she plus not plus been plus v1 plus ing plus objective. Kunis fakkeenya isaa has she not been writing a letter. Asirratti immoo wanti gaafiidha jechuudha. Kun gaafii isaati akka negatiiviiti jechuudha. Kareefu jalqaba interrogative ruliin gaafii ta'e ka positiivii ta'e akka gaafiitti jechuudha. Kun immoo negatiivuma akka gaafiitti gugaafan jechuudha. Has she not been writing a letter barreessaa hin jirtu waraqaticha barreessaa hin jirtu akka gaafiitti gaafanne jechuudha. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon kun akka isinitti hin dheeraanneef gaggabaabse yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin waa'ee teensiiwwan pireezenti teensii jala taayipiiwwan jiran kana tokko tokkoon hunda isaanii isaan afraniitu jechuudha. Simple presenti, presenti continuous, presenti perfecti fi presenti perfecti continuousis tokko tokkoon bal'inaan qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Yeroo itti aanu viidiyoon itti aanu waa'ee paast teensiiti. Ammasitti namoonni chaanaalii kana subscribe hin godhin subscribe godhaa, viidiyoo keenyas like share godhuudhaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Nagaatti.